sagantichi sa'aatii kana wal fakkaatu baatus yeroo jalqabaatiif fakkaatuun qopheessee homaa miti amma sanumarra jirtu. Galata jettanii guyyaan har'aa kuni eeyyeen guyyaa galataati bagna gaan dhuftanii kan dhiiraa fi dhalaa hundumti keessanii kan alaa fi keessa jiraattan martinii bagana gaan dhuftan xiqqaa fi guddaanii. Galata jenneerra mata duree har'aa warreen gaarii ooltan kan dhiiraaf shamaraa kan gaarii hojjettan lammiif dhaabbattanii yaadaa fi qabeenyaan aarsaa nuuf laattanii. Galata yaa lammii galata yaa firaa kan sabaaf tumsitan jettas siniif jirra rakkataa gargaaruun dhukkubsataa yaaltan dhimma sabaaf jecha kan ofiif rakkattan galatooma martinuu dhiiraaf shamaraanii kan kaabaa fi kibbaa hundumti keessanii galatooma siniin ol baanee dubbannaa wanta isin qabnuuf qoma dhiibnee deemna siniin of agarree itaane akka namaa lammiin koo haadhoon koo jiraadhaa fayyoomaa qomoo arjaaf kennaa saba garaa laafaa lammii sabaaf tumsuun ita'ee hangafaa. Kan gaafa rakkinaa wal waamee owwaatu galatooma maaloo kan dhageessan martu cabni kee kan kootin an ciibsu nakaataa jettanii gamtaadhaan har'aa fi kaleessaa qabeenyaa fi yeroon kan nuuf gootan aarsaa galatooma fonkoo ulfaadhaa ammallee siniin of utubnee deemna har'aaf kalee abdii keessaniini dubbanna waa maraa. Kudha tokko warri walii birmannu warri gaafa rakkoo yaadannoo lammii ijaaraa seenaa inni dalage eenyutu wallaala seenaa wal beekuu caalaa seenaa keessan beeka Oromoo bakkuma jirtanitti mirga keessan eegaa mucaan gandummaan beeku sanyii Taaddasaa Birruu si jaallanna haga waliin jirru eessatti dhalate yaadannoon jettanii yoo seenaaf qabattani Oromiyaa keessa warri dagattanii Oromiyaa keessa gooti biqilchee dachii warra Amboo dachii warra Caaluu Hundeessaa yaadannoo baganuu jiraatte natu si jabeessa seenaa hojjette anatu galmeessa seedaa yaadannoo dhagaye Oromoo seenaa ol kaa'i seenaa galmeessi jabaa kan keetillee jabeessi yaadannoo seenaa isinii magaaf tokko qabanii Finfinnee irraa mana hidhaa Amaaraa geessanii yaadannoo rabbitu baase silaa ajjeessanii akkuma qabaniin manidhaa Shawaaroobii keessa seensisan mucaa rabbitu baase silaa lubbuu balleessanii Oromoo baga baateeraan silaa jabeessanii. Waan garaa nama nyaatu waan yaadannoon ta'e kuni sobaa miti isarraa dhagaye ilkaan sadii dhaanii irraa cabsanii gaallaa jechuudha yaadannoo arrabsanii ilkaan lama manidhaa keessatti jalaa bu'e yaadannoo rabbitu baase silaa har'a du'e ilkaan tokko akka seenatitti isaa keessa kaa'e isallee gaafachuu danda'an kuni sobaa miti isarraa dhagaye waan inni barreesse Oromoof ol kaa'e isin jaalladha isin kabaja wal beeka bakkuma jirtanitti mirga walii eegaa chances better than knowledge carraa beekumsa caalu yaadannoo sin eebbisa yoomuu si wallaalu keessattuu jabaaduu mubaarak musammaa sitti kennan amaanaa kutaa kudha tokko akka nu birmattu gaafa rakkoo atillee dhuftee jirta Dr. Aslii mucaa seenaa beeku bakkuma jirtutti rabbi si haa eegu isin jaalladha Oromoo kutaa kudha tokko warri walii birmannu warri gaafa rakkoo jirra jedha ijoollee walloo warqituu warra diina qabdee mormirraa darbitu jirtanii ijoollee walloo kamisee warra naaftanyaa qabee mukatti fannise isin jaalladha ijoollee jiillee Oromoon takka silaa addaan waliin hiine isinoo jirtanii warri Jimmaa warra Abbaa Jifaar isinis seenaa qabda yoomuu hin wallaalin isinirraa argate mubaarak musammaa Oromoo ta'uudhaaf eessatti wal daganna warra seenaa beeku bakkuma jirtanitti rabbi sinaa eegu isinoo jirtanii ijoollee Wallaggaa isin jaalladha Oromiyaa keessatti bakki wal argaa sanyii Abdiisaa Agaa waan isin hojjettaniif faranjiinuu ragaa keessattuu jabaaddu namni suuraa eebbisa addunyaa argate eebbisaan nama Oromoo jecha lafarra harkisanii seenaa isaa maal qaba osoo hambisanii namni seenaa hin beekne bishaan gabatee irraatti gara argetti jallata namni seenaa hin beekne bishaaniin taphata kun illee jabaaddu ka seenaa nadhii gammadaa argate nadhiin ka dhalate bara 1955 keessa Oromoo jabaadda seenaa dhugaa galmeessa warri seenaa hin beekne maa maqaa namaa ajeessa. Isinoo jirtanii ijoollee Harargee warra qubeen afaan Oromoo jalqaba irraa marge sanyii Sheek Bakrii Saafaaloo isin jaalladha isin dinqisiifadha maaloo warra Dr. Muhammad Rashaad Abdullee Harargeen goota waliin jenne erga waliin turre atillee boonaa baalee dhugaa rabbii sooraa elemoo qiltuu argatte elemoo qiltuu sin jaalannaa goota koo hanga waliin jirru warra seenaa beeku bakkuma irratti rabbi sinaa eegu. Isinoo jirtanii ijoollee baddaa baalee warri wal jaalannu erga tokko taane sitti kennanii jiran suuraa Aliyyii Cirrii akka saba keetiif sin jijjiire shirrii atillee kan argate suuraa Waaqoo guutuu Oromoo warri jibbitu biyyeen si hafuutu Oromoon tokko warra seenaa jalmeessu warra seenaa dhugaa Oromoof galmeessu warra Huseen Bunee warra sangaa sagal gurguree qawwee sadi bite warra sabaa jecha saba ofiitiif lite jirtanii barsiisaa Abdiisaa Agaatis akkuma jirtutti seenan kan kee ragaa Abdiisaa sin jaalladha sin kabaja nama qubee afaan Oromoo jalqaba barsiise nama asirratti waan dhugaa agarsiise si ka daandii uqaa dhugaan nu barsiise barsiisa warra seenaa beeku bakkuma jirtutti rabbi si haa eegu mindaa kan kee caalaa dhugaa rabbi hojii keettu caala si eebbisa malee waan si abaara sirraa baradhe qubee afaan Oromoo warri kutaa kudha tokko warri walii birmannu warra gaafa tokko afaan Oromoo keessa qubeen warri barreessu warra seenaa dhugaa Oromoof dhiyeessu galatooma warri qubeen kuullee bakka kennan buu qubee
Shee Bakrii Saafaaluu malee warri jedhe qubee laggasaa wagii bakka dhugaa malee Oromoo bakka ta'an hin dhaqin isin jaalladha isin kabaja seenaa keessan nanatu barreessa waan dhugaa hojjedhaa isinii dhiyeessa ijoollee Booranaa ijoollee Karrayyuu Oromoo jabeessa akka garaan fayyinu ijoollee Gujii ijoollee Karrayyuu nuti wal jaalanna warri walirraa fayyinu as keessa jirtan ijoollee Arsii warra seenaa galmeesse warra Oromoo jecha lubbuu fi balleesse warra kana gammadaa osoo isin jirtan maqaa ammaa isin badaa nadi jettan sanyii leenjisoo dhiiga Arsiin sodaa tokko malee eeboorra saasa namarraa hiikaa keessattuu jabaadhaa dhaloonni jireneerishiinii warri seenaa dabarsu warri dhugaa godhee Oromoof lallabu Oromoon tokko tokkoon caalu warra gadi qabu warri nu balleessu warra gondummaa labsu warra barsiisa fi hayyullee arrabsu warra fooloo jecha beekumsa barbaadu beekumsaa miti barumsa keessa darbuu caalaa barumsi sammuu keessan keessa haa taru ana isa kana mararu wal beekuu caalaa waliif beeka bakkuma jirtanitti rabbitu isin eegaa tokko tokko keessaniin isin jaaladha yoo dogongoree dhiifame isin gaafadha yaadannoo dhugaa rabbii isin jaaladha finfinnee keessa jiraatta wanta hojjette garaa nama nyaatta yeroo har'aa jireenyi qaala'e seenaa kan kelle ammuma barreesse dhiifama isin jedhe tarii yoo balleesse amaanaa yaadannoon isinitti kenne Oromoo jabeessaa seenan amaanaa yoo balleessite lubbuu si balleessaa gootonni argeessin argu irbuu waadaa walii seente ka akka gootota shinniigaa waan jarri dubbatta irra Oromummaaf qaama namaattu dhiigaa Oromoo meekutaa meeqa warri wal jabeessu warra seenaa gadee walitti barreessu ka akka Oromoo jecha lubbuu fi baasu ka akka Hacaaluu Hundeessaa seenaa isinii kaasuu goota dachiin amboo biqilchite goota Oromummaaf jecha lubbuu fi dabarse isaanuu naaftanyaa dheeraniitiniin Oromoon arrabse nama meeqa namni suuraa isaa gadi deebise isin abaare malee yoom takkaa isin eebbise warroonni shamaraa warroonni dhiiraa gandummaa balleessaa Oromoo tokko ta'uun akkasiin jabeessaa barsiisaa abdataa dhugaa rabbii kootu siin jedha siin jaaladha siin gaafadha yoo dogongore dhiifama si gaafadha nama qubee afaan Oromoo jalqaba nu barsiise nama daandii sirrii nutti agarsiise Awurooppaa keessa warroonni beekame jabaadhu barsiisaa mirgisi eegame ati seenaa qabda akka Bartolomiyaades warra fiitta Afrikaa kubbaan irraan dabree hindiin namni gahe barsiisadha seenaa natti ta'e chance is better than knowledge carraan beekumsa caala namuu bakka ati jirtuun si madaala Ameerikaa Awurooppaa feetu Eeshiyaa ta'e barsiisan hayyuudha eessattuu dhagaye nama waan beeku hawaasa barsiisu nama daandii sirrii saba agarsiisu Oromoo warri kutaa kudha tokko isin beekuu caalaa seenaa keessan haa beeku warroota akkasiiti warri mirga namaa eegu sammuu duwwaa mannaa kaartoonii duwwaa wayya yeroo ammaa kana sammuu namaatirraa harreen akka namaatitti yaadu dhabamus namni akka harreetitti yaadu ni jira gandummaa jedhee wantoota hin taane addaan nama jira yaadannoo jabaadhu dhugaa rabbi sin jaaladha sin kabaja si kabajuun kan koo beekumsa caalu an beekumsa kan keetiin malee yoomiyyuu sin abaaru seenaan ati hojjette ilmatti nu haa taru wanta ati hojjette waan nama mararu seenaa amaanaa gootota dhiira fi shamaraa dabarsite nu gorsite malee yoom takkaa nu arrabsite waan qabduun uummata kee bira dhaabbatte dhugaa rabbi si dinqisiifanna baga nu yaadatte kennaa fi mitaan kennaa kee caalaa si beekuu caalaa seenaa kan kee beeku jabaadhu jabaa koo rabbitu mirga si eega Oromiyaa keessatti rabbi sii fi barsiisallee umrii haa dheeressu sin abaaru yoomuu yeroo si eebbisu warra tuulamaati warra seenaa gootanii warra jalqabattillee saba keessaniif mootanii warra sabaa jecha lubbuu aarsaa kafaltanii warra sabaa jecha lubbuu dabarsitanii biyya gorsitan malee yoom biyyaa barsitanii warra biyya ijaaru isi warra biyya ijaaru warra biyya beekumsaan ceesisu Oromoon galatoomaa jedhee isin haa eebbisu boruuftaan illee gandummaadha jimmaa fi wallootu hafe jedhee isiniin maqaa kaasa warri seenaan beeyu isin warri Oromoo fineeyne Oromoon afaanin Oromummaa jechuudhaan kan dhufu miti Oromummaan dhiiga namni seenaan beeyne addaan nama diigaa nu jaaladhaa wal jabeessaa seenaa Oromoodhaa isinillee galmeessaa walaloo kanallee dhugaa rabbi ammuma qindeesse dhiifama isinin jedha tarii yoo balleesse maqaan tiiktookii koo inni galma dhugaa I live in Saudi Arabia firoon Makkatul Mukarrama walaloo kiyyallee goola buufama my country Ethiopia my registration Oromiyaa zoon firoo marsii seenaa dhugaa malee seenaa sobaan labsin dhugaa rabbi isin jaaladha gajjedhe yoo dogongore dhiifama isin gaafadha galatooma. Thank you very much. Fata, Ibn Agratuma. Yes.